ugaasoti wal jala yaatu hoggaa dhufu joolle jeeni ugaasni dubireessa wahiiti maal isaa maal akkana nu yayyaamasa jetteeni garte hoggaa tana kuunis hojii deemaami ni laale hoggaa jaartiin kanaan dhoytu ilminis gaa awoo maaroo jenna maal akkana nu yayyaamasa maal wani nu yayyaamtuuf jeeni jeebita ni laale Gaarii mul'ata gaara gaaraan an irraa lolu namni mataa moluudhaaf ilaa kaayachuun tolu namni ijaa bal'aadhaa karaa amnatti hin tolu namni jaartii namtuudha bookeessummaan galuun tolu namni ilmoo naaqqiidhaa amba keessa taa'ee yaame ergachuun tolu yaa nama jaartii namtuudha kan ilmoon baalageedha qicichaa lammiiti yaa rabbummaan si haa tolu karra jala dabre jedha hoggaa tana naashidaan talaatii garte karaaziyaa dhufe je garte birbirsa gooroo kanniisaa jala gala weenniidhaa gubbaa gala gufuu muranii darban haaraa qilleensa gala bookeessummaan haaraa aarri boru namarraa gala ol deeman nu dubbatanii gad deeman nu dubbatanii duubaas caayaa ambaan nu tuffatanii hamtuutootillee qabaattu mee dhodhoyfadhu yaa boontuu boru gurraa gooroo nu gala deebisaatti kennite jahayyuun talaati dhuguma birbirsa gooroo kanniisaa jala gala weenniidhaa gubbaa gala gufuu muranii darban haaraa qilleensa gala keessummaan haaraa aarri boru namarraa gala harkaanii wayi jira burreen elema jira bookanni isaan ulu jira keessummaan haasoysiisi muummee dhufee si biraan goromii 50 jeeni jebo akkasitti ugaastichi ballisi karra jeeni goromii 50 akkasitti kenneefi akkasitti boo biraa kute jee abboleessu Mm-hmm.